Waamicha loltoota nagaa addunyaa muummicha ministeera Itoophiyaa dhaabbii biqilaa ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti biqilaa miliyoona 100 akka dhaabbatuuf waamicha taasisan mirkeessuu fi uummanni ganda Agaloo barii sa'a 12 irraa eegalee abbootii amantaa maanguddoonni jaarmiyaaleen hooggansi sadarkaan jiranuu mooraa waldaa warra Mangeelaa Makaana Iyesuus Agalootti argamuudhaan dhaadannoo biyya bu'uuressuu dhaloota waaressuu jedhuun ashaaraa isaa kaa'aa jira. Har'a Agayya 17 bara 2016 dhaabbii biqilaa adda kan taasisu galmee dinqisiisoo addunyaa irratti kan galmaa ofii riikardii biqilaa dhaabuu sadarkaa addunyaatti biyyi keenya qabattee kana fooyyessuudhaaf gandi Agaloo jannata addunyaa kan taate godina Iluu Abbaaboor kan argamtu guyyaa har'aa waamicha seena qabeessa dhaabbii biqilaa ashaaraa kana geggeessuu irratti argamti.